بريتر Tagiiftii walii kennu kennaa ani haraamatti hin beeku. Leenca taate, ababaa taati, siinii buna ani ittiin dhugu tanallee yoo sii kenne kennaan haraamatti hin beeku. Halaaluma jedhe bira tara waa'ee geemiti. Taana ta'an deebisuu barbaadu immoo darasaan fudhatuu malee kennaa kennuu hin beeytuu yaanni jedhu. Hin beeytu jenne maaliif hin gammanne kennutti fudhachuutti. Kennu irratti namni marri gammaduun dhiisu namni marri ittiin gadduu jabna. Abu Sabraddiinii fi isaan tuna dhooga jechuudha. Yeroo tokko jinniin natti ka'ee idinla warra jala jirtan daabboo kan laaluu jaalatanii quncii bidigii beroo jechiisa malee sanuuyyuu sodaataa jechuudha. Malee daliilli hin jiru. Qaamaan lafatti gaafadha jechuudha. Kunoo dhufe sheetichi koo sheeka haraama waalaa nutti inni dhufe. Sheeka. La ani sheeka miti dogongotu hin qaba. Wallahi annama akka wal qabru maal jira namatti sheetii shireef qaratanitti leenca namaa kennuun haraama. Yookiin namni leenca namaa kenne ka azaabati fudhachuulleen yoo jedhe haraama yoo ta'e akkaawuntii kiyya yookiin diaktiif godhe hin guba yookiin nama diina beeku amma kenne ija keessan duratti. Bisharti ofii dhugaan qajeeluu barbaada waan ta'eef. Asheerriyaadha dubbachuun barbaanne iyyuu. Haraama falaa adda baafachuu barbaada. Waan kana dhaabuu barbaade. leenca nama. Soda maayyuu amantii ta'e na fudhachiisaa ooltanii anaa jaallataa kana halkan hunda namni kumni lama kumni sadi daalaa bulu kanaayyuu dhugaa natti hima. Kakadhee isinitti himaa jira amma sa'a kana abbaa feetanii kenna yookiin immoo viidiyoo asirratti guutuu balleessee yoo wanni kee irra dalagu jiraate irra dalaga yookaan ofirraa balleessa hin barbaadu iyyuu. Galatooma asli kiyya ulfaadhu. Dubbiin inni immoo waan inni irra dhaabbatee gaafatee sheekan waarfaa sheekoliin gurguddooni sheekan waarfaa waan kanaa qumaaradha jedhanii dhowwaadha jedhanii geemii irratti dhaqanii wanta sana kennuuni. Baabaa Sheekiriyaadii fi abuu eenyu maqaan isaanii? Maqaa isaanii irraan fadhe. Abuu Yahyaanii achi jalaa kennanidhee xiyyaan kaa'e viidiyoo. Isanni kaa'e sanarratti qeeqa kaasnaan obboleessi keenya tokko Ahmad Boorishaan immoo footoo baabaa Sheekiriyaad irra gaaffii kaa'ee kan Sheekanwaar irratti raayitii godhennaan footoo kana kaasii isa jalqabaa kana kaasuu qabdaa. Gaaffii abdiin gaafate sirriidha. Abdiin gaafate miti isuma irratti haa deebi'u dhiisi. Yoo isin fiddanii waan kana ajandaa sooshaal miidiyaa gootan immoo uummata keenya nama ituu beekuu waa hin hubanneti. Nama beekumsa kan qabu waan hubannetti jira. Nama wallaalaatu. Nama halaalas ta'u haraamas ta'u wanni adda isiniin baay'ina gammaa jiru jechuudha. Aslichoo wal dhaggeeffannaa. Akkinsi jedhe ituu geemii kanatti ulamaan fatwaa allaatiin siduu kaaseera yes sirriidha. Garuu erga geemiitti fatwaan ta'eeti ani naasone. Kana mitiiti ituu ulamaan amma foon hoolaa nyaachuun haraami jedhanii ba'anii jechuudha ragaa fidanii hin nyaadhu. Ulamaa haraama godhe waan ijoolleeraan. Ijoollee haafizul Quraan maallaqa qabnu jennaan geemii taphadhee isinii kennaa ta'aa jennaan doolaara 600 kan ramadaana nuu kennaa jedhee kan markatatti an birrii qabu maallaqni kiyya kun odaarsaa tokko haraama jedhani galiin kiyya geemii kanarraa geemii halkan tokko taphadhee 600 isinii kennuu jennaan haraama falaalaa akkasirraa wanni adda bahee jiruuti haraa nuu kennii jedhan dalage markatatti naan jedhan qaamani lafarratti. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Carraa mana keessanitti affeeramuun hojannoo keessaniif hedduu galatoomaadha jecha inshallah. Waan silaa isin jalqabarraa eegaltanii gaafattan qabxii afur gaafattan natti fakkaata afran sanirraa hangan danda'u hin deebisa. Qabxii afur. Qabxiin jalqabaa sheekotii fudhachuudhaa fi hannuu waan jedhu gaafii kaaftanii. Kennuu yoo fudhatan malee. Kennuun yoo kannan maa harkitti ulfaata gaafa fudhatan ittiin ulfaatu gaafa kannammaatti ulfaata waan jettu kaaftan. Waan gaariidha kanarratti ergamaan rabbii. Parsantiin kaa'e malee nama sheekaa hundaa. Abshir jazaakallah khair. Waa takka rakkoon qabu kanarratti deebisan sii deebisa. Duraan dursee wanni beekamuu qabu seenaa islaamaa keessatti rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa sallam gaafa sahaabota ridwaanullahi alayhim diin barsiisaa turan keessatti rasuulli gaaf tokko sallallahu alayhi wa sallam minbara irratti ol ka'aniiti sahaabota isaaniitiin waa'ee sadaqaadhaatti himan sahaabatti. Yeroo rasuulli waa'ee sahaabatti gartee waa'ee sadaqaa kanatti himan sahaabota keessaa namni wahii waan silaa qabu hunda hanga danda'u baasee
sababa namtichi kun baaseen sahaabonni biraa hundi walitti qabanii nama rakkataa wahii dhufeechi dhaabataa ture nama rakkataa saniif niiraa walitti qabamee isaaniif ergame jecha kun waan khayrii irratti wal dorgomuu waan sahaabarraa dhaalle waan ergamaa rabbiitirraa dhaalle namni tokko yoo ifarkaan qabaanne namatti hin himin wanni jedhu hin jiru kannuu waanuma jiru jecha ammoo gaafa gartee gama darasatti as deebine takka ammoo gama gartee xullaaba ilmiitti as deebine xullaaba ilmii namni gartee diinal islaam baratu yeroo hedduu agartanii jiraattan waggaa 20 waggaa 30 hanga namni kaan olii gad deemee kasbii jiruu isaa barbaaddatu isaan diinal islaam barachuudhaan yeroo isaanii dabarsan umrii isaanii guutuu qabeenya nama sadaqaa nama kadhachaatiti biddeena mana namaa deemanii nyaachaa yaani akka sila agartee dargaggeessi akka isaaniitti bobbehee dalagatee nyaatasuma dandahanii hawaasa kiyya kanan boru galtee galee fayyadaa galee hawaasa kiyya kana barsiisa waan jedhu gubbaa dhaabbataniiti umrii isaanii guutuu san irratti fixanii gaafa silaa namni qabeenya hannatu san isaan yeroo biyyatti galan qarshii farkaan qaban hawaasa kana kaddamuu waan ta'eef jecha malee qarshii harkaa dhaba malee waan harkaa dhabaniif rasuulli rabbiitti sallallahu alayhi wa sallam gaafa sahaabadhaan kan nadhaa ja'an san hadiisa san irratti gartee hadiisa yeroo takka gandi keenya gandi suufiyyeelleen gartee maal jee fidataman sanna sunnatan hasanatan yaa hadiisni san guutuun isaa muslim keessa jira hadiisa muslim keessa jiru san keessatti rasuulli rabbii ifa baasanii sahaabatti himan malee ifi hin kannanne yeroo jalqabaa rasuulli maaliif jennaan isaan harkan turan niiraan gaafatan jecha kanaaf namni niiraa ifa harkaan qabne tolatti nama yaamee akka namni tola san irratti hirmaatu godhuun waa takka rakkoon qabu kun darasallee garteen xiqqeessu ni kabaja malee yeroo hunda fudhachuun isaanii san maaliif yoo jette hawaasa kana jecha dhaabbatan yeroo gama kanatti as deebitee ilaaltee gartee maaliif yeroo hunda fudhatuun itti laaffataa nama hedduu tokkotti ilaala nama hunda hin jenne beekatis nama hedduu tokkotti fagoon dhaqinii warra siyaasaatti as deebi warri siyaasaadhaa takkaa isaanii niiraa dalagatu namni argeen jiru takkaa dalagaa dalagatanii hin beekan umrii isaanii guutuu ta'aniituma hawaasuma silaa gartee ni qabsooyinaaf ja'an kanarraa niiraa coratanii ittiin hawaasaan kaddamaa jiran yooniif wanni isaan hawaasa kanarraa coratanii ittiin hawaasa gargaaran kun warra siyaasaa kun nama hin dhibne ustaazaa kunis waan takka waan nama dhibuun qabu jecha namni ustaazaa kunis kitaaba rabbii gaafa qara'u hawaasa kana jecha barate arras gaafa deebisee barsiisu hawaasa kana barsiise walaakin wanni kun waan hedduu nama gammachiisu zamana keenya kana keessatti namni gabbahee kadhataa jirullee hin jiru gartee nama darasaa xullaaba ilmii keessaa namuutu ifii bobbahatee dalagatee wanta jechaa jira namni niirallee gartee namarraa walitti qabee ifii itti fayyadamaa jiru hin jiru kan argetti yeroo ammaa kanatti jecha alhamdulillah qabxiin lammaffaatii fi qabxiin jabaan isin gaaftan tokkotu jira qabxii waa'ee gartee dorgommiidhaatii wajjin wal qabatee jecha dura wanni beekamuu qabu tokko maali jennaan dorgommii duraahu maaliif sheekotii walirratti duulanii waan jiru yaani gaafa shanii tokko dogongore khabiraa tokko maaf irratti duula qabxii jahu haaftan lammaffaa irratti kun waan sirriidhaati maaliif jettee laal aslii kiyya waan tokkotu jira laal aslii kiyya wanni jiru hawaasni keenya dogongora fokkotaa tokko keessa seene sun maali wal hubachiisuudhaa fi walirratti duuluutu nu harkaa wal dhahe namni tokko yooniif waa balleeyse ni hubachiifta malee irratti duuluun sirrii miti beek irratti duuluun sirrii miti maali jennaan namni kun xilaata keetii miti sii galee nyaapha keetii miti haati dheeyita isa kana tumtee akkana ta'e akkas naa ta'e jettee irratti duultula namni kun obboleessa keetii ni dogongoree jiraate jecha yaa abaluu keenya dogongortee jirta dogongora kana sirreeffadhu jettee sirreessitaaf dogongora san ifirratti beekee sirreeffataa taana yaa ijoollee as jalaa giiftiin akka netanii maqaan hin balleessinaa ammallee as jala teessanii jazaakumullahu khayran maqaan hin balleessinaa giiftiidhaan so wanni jiru maali namni kun yooniif dogongora hojjate asliin har'a ka'ee badii takka balleessime waan takkan siin jaa aslii ati badii balleessite haa jennu badii ati balleessite kana shuuf ati badii ati balleessite kana ansi arrabsuutu irra sii dhihaatamoo yaa aslii keenya jedhee keessaan dhufee si gorfadhee dogongora san dogongortee jirta sirreeffadhu sin jechuu dura sii dhihaataati kasi gammachiisu jazaakallahu keessaan dhufee sitti hima yoo bare naatola malee yoo dhufee na gaafatan baay'ee rifadhaa yoo uumama kiyya irratti jazakallah keessaan dhufee yoon si gorfadhe keessaan dhufee yoon dhaamsa gaarii sitti dhaammadhe narraa fudhachuudhaaf carraa natti qabdu guddaa narraa fudhachuu qofaa miti ol baatee sirreeffachuuf illee sirraa bareedaa beek suma kaballeesse kanatu ol bahee sirreeffachuu danda'a walaakin yoon hangamanaa dhufee asii harkise atis gamana harkifte jidduu kanatti wal bubbutuun dhufeeti namni hundinuu daliila qur'aanaa fi hadiisaa gama isaaf tolutti hiikkachuu jalqaba jecha si galee kanaaf rakkinni fokkotaan tokko dhufee obboleeyyan islaamaa jidduu zannii baduun dhufee maal dhuf malee bar yoo achi bira dabarre bar aslii kiyya bar yoo dhugaa dubbanne bar akkuma ati dilooytutti mu'aaz naziif dilaawa bar obboleessa kee mu'aaz naziif kun waa takka waan sirra wayyaan hin qabu lima namaatiin innis ni dilaawa dilii isaa gaafa agarte moo wanni sirraa eegamu wanni aslii irraa eegamu gurbaan gartee xaalibal ilmiidhaa kun takka moo waylibal ilmi darasaan gartee maan tana wanta je'e kun ni dogongore dhaqeen sirreeffadha jettee na bira dhuftee keessaan na sirreessu leenca kannaa fi warri eechaa jirtan if kabajaa obboleeyyan wallahi dhugaa rabbi hanjamatti hin jiruwan if kabajaa baarakallahu fiikum wallahi dhugaa rabbi kuma wanni jiru kana laa jala kanaa bar walli duri jiranii bar beeyta amma wanni jiru kana
سو خناف أصلي خيجا بكتنا حواسني خيني هبوط خورك nuti nama ni gorsina malee nama gartee nasiha dhaabnaaf malee yeroo gorsinu qaamaan itti dheeyne dadhabnu gama duubatiin dubbifnee wajjin taphannee suuta jennee hubachiifna malee dirqama wanni irra keenya hin jiru walaakin ammoo wantoota takka takka nama osoo hin taane hojiilee tokko tokko kan hawaasa irratti bade immoo hawaasaaf hojii san ni sirreessita nama sanii miti beeke maqaa nama saniin tuytu beeke maqaa nama saniin tuytu hojii san sirreessita malee hojii san sirreessitee akkasit deebita qabxiin sadaffaa fi qabxiin jabaan amma yaa'ii guddaa kana kaase qabxii geemiidhaati jecha geemiin kun akkamitti ilaalama qabxiin afuraffaa immoo maali jennaan qabxii gartee namni darasaadhaa yoo dalage hammeenyaan qabu hiyyoo namni haan dalage qofa hammeenya qabaa waan jedhu dura meeqa afuraffaa irratti fidde kanan dura dursa namni darasaadhaa yoo waan tokko hojjete akkamiin ilaalama namni caalimaa tokko yoo waan tokko hojjete akkamiin ilaalama namni caalimaa tokko waan takka gaafa dalagu dogongoree dalaguu malaa beeki asli akkuma ati qoy ati hin dogongortu baay'ee dogongora jazaakallahu khayr anis obboleessi kan gee mu'aaziratiif akkuma ati dogongortutti hin dogongora jala sararii beekitan كتاب ربي خيسا واحد وانت اتم بين جرا كسم وكم حديث رسول الله خيسا اصلي خي حديث رسول الله خيسا انمتي سلا امول بي دعوا غدخون حديث رسول الله هدوتو خنن من بين جرا كبدو حديث رسول الله كوم دباتا مليونو تو وانت اجچا سمبرچ برفدو شوف سمبرچ برفدو اكو نمني اكو مغرتي اتي دين الاسلام الرواحد تو كم بين انس دين الاسلام الرواحد وانت نافين غرين جرا يچا فتوان الدون تو خنا في جرا يچا خناف an arra waan tokko hojjedhe jecha wanni san ragaan tahu illa yoo ragaa dhiheeffadhe malee ragaa dhiheeffadhe waan akkana waan akkasii waan akkana waan akkanaati jee ragaa yoon dhiheeffadhe ragaan san qeebaltii qabaata jecha qabxii afraffati dabarra amma qabxiin afraffaadha chaalenjiin akkamitti ilaalama yookiin immoo dorgommiin kun akkamitti ilaalama ulamaa'iin maal jettiin rasuuli rabbii maal jaaniini tokkoffaa dura jala rabbiin subhaanahu wa ta'ala qur'aana isaa kabajamaa keessatti maal jedhee dubbatee maa farratnaa fil kitaabi min shay'in jedhe قرآن خي خنا خيستي أواتك اللي نبفني قرآن خي خيسة وهم ديسني خايجي رسول ربي صلى الله عليه وسلم قافد وأديها تمال جانين وفرامني تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك تركتكم شيئين ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا يعني حديث خيستي ولما اسم كيست ليسيدي ماجرا وانت لمن كن يوسر إسيسا أبتني اتجابي فتن لن تضلوا بعده أبدا إيقا لمن كانت انجلت لمن سن كتاب الله وسنتي جان صلى الله عليه وسلم كتاب ربي في حديث رسول ربي يجا كتاب ربي خن نتقبل القرآن نخون تيك توك نبيخا ناقر جزاك الله خيرا كتاب ربي خن تشالنج تيك توك نبيخا هندوبنا تشالنج تيك توك الرأيتشا خناف رسول ربي عليه الصلاة والسلام قاف دي من أكس جاني دامني خطن كس جاني دامني خطني بودا مال لفقا يعني مو حديثا لفجرا حديث ثم لرسول صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء جاني دبتني علماء إن قالتوا أنبياء وانسان جان كبرتاتي جلدي ما رقاتك بانان جان تكا لما فار ربي قرآن خيستي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وربيكم سكبوا جلدي ما ديوني فقرتي وانسان ربيكم سنكبا نيسان سنسيني فايبسني وان دي ربي خيستي جاني لبدل أمن صدف الرتم رسول ربي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة هواسني خيدو غنغر الرتي والهنغه وجان جتشا شكفون با بالله عليك خفض الصوت شوي فقط شوي سوخنا جرنا ونجا أمالي لا تجتمع أمتي على ضلالة جلنا الرتي أمنخي والوتن كفم نجان صلى الله عليه وسلم يرقم ربي أمنخي يروج أمالي ينال علمائي أمة مسلمة بان الرسول صلى الله عليه وسلم أسادي بنقا أما رسول ربي حديث إساني خن أبي داود قبات خيسة أفاني بافتني مالجأن لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر جان رسول ربي dorgommii waasadii irratti malantaane qabadha dorgommiin irratti ilmi namaa galanni isaaf galfamu dorgommiin irratti giiftiin namaa kennamu dorgommiin irratti namni badhaafamu waasadii irratti malee inuma hin taane jedhan dorgommii waasadanii san maali jennaan dorgommii takkaffaa gartee xiyya darbachuu irratti xiyyaa jecha aw khuffin jechaan fardaan wal gulufsiisuu irratti sadaffaan aw xaafirin takka ammoo gaalaa wal dorgomuu irratti jecha dorgommii gaalaa dorgommii fardaa dorgommii xiyyaa kana sadanii ala wanni jiru dorgommii irratti giiftii namaan kan namni jaanii rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam hadiitha saxiixa tahe sanadaa wajjiniin sitti hima hadiitha gartee abii hurayraan odeysee jiru ibnu maajah hasani jedheeni imaamu tirmidhiin abii daawud gabaasanii jiran hadiitha kana dirree baasanii jecha farda xiyyaa gaala kana sadanii jecha kana sadan irratti gartee imaam naasiruddiin al-albaanii hadiitha kana dubbatan صحيح وجد في أبي داود ينتكامه روي في أبي داود كتاب قرتي أبي داود خيسا خنقب أفهمه حديث صحيح جاني دبتن جتشا خنرتي إمام السندي وان كان يرو إبسن إمام الخطابين قرتي إسان دور دبر فاتي خطابين مال جي حديث خنا فسر رجال حديثنا هو نني إبسو أكومت إياد أن درقمون جروتي وان إياد أول كبت
wanti xiyyaadhaan wal qabatu kun maali jennaan qawwee si galee qawwee waan gaachan waan waraanaan wal qabatu waan nama tokko waraanaaf isa qopheessu irratti dorgommii godhuun sun rakkinaan qabu ja'an jecha. Kanaaf dorgommiin kanaa achi jiru akkamitti ilaalama ija shari'aatiin jennaan dubbiin tiiktookii tunoo eessatti ilaalamti jennaan ulamaa'iin islaamaa tiiktook irraa gaafatamanii jiran tiiktook irraa waan biraati miti beeku tiiktook irraa manassaa islaamaa ta addunyaa irratti yeroo ammaadhaa beekamtu. Gaafii achumaan ittiin fidi dhagaatan oya. Abshir hayyee dura haa xumuradhu sanboota na gaafatan kanuma irratti hiitanii abshir aslii. Wanni jiru gaafii kanarratti wama silaa tiiktookii kana namni dhufee sheeka gaafate sheekotii gaafate sheekotii ulamaa'ii gurguddaa biyya kana keessatti argaman deebisaa kana argachuudhaaf namni barbaadan ammoo gaafii 335 fi 185 Islam question and answer kajau jira Islam ka dot information ja Islam ka al-Islam su'al wa jawab website ja urratti gaafii lakkoisa 335 fi 185 فتوى لك كويسة كم دي بس دي صدمي شني في دبتك كاب صديتمي شن سيناتي لا واي تيك توك الرقافة تنيتي نم لما تو تيك توك جبا جما جمانة تاء يوخي مو غري غرقود لما تو غرتنا ما أفرط أني جما جمانة تاء أني درقومي غراني درقومي سنير رتنا مني وان بربادو إساني خنّي خلين خنّو خمال كنّو جاني جافة وملين خنا يجا جيفتي خن أكم جتن جافي تنرت جنّا رسول ربي صلى الله عليه وسلم أبي داود جبا حديث جرورتي شريعة الإسلام ما فرطنا في الكتاب من شيء جربي جافة دبتو تيك توك كيس وان جيرو لين أسان دبنا نجن ربي الله إسلام ما وقاكم ما تقول دبا أفردور خرج محمد رتبوتي قاف سنير وان جيرو أبتيتي أما قياسا قوتا يتشا قياسا سنقبا أبتني علماء وانت لفخايا مالي إيه رسول ربي صلى الله عليه وسلم واسدن كان الرت مالي درقم من انجرو جامي واني سدن كان على جرو دقنقور إبرا ربا كان الرت درقموني هاي سنبير أسدبر سيرك أمارات اتحادية بينو علماء ما سر وان كان تجي سيرك أمارات اتحادية بينو إنما الخمر والميسر الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون جاء القرآن قمار ونجي أنتم قوتو الرجبمتو رغرتين جستي هجي شيطانات هاتيجي ربين يرو ربنا كان جاء وخانا قمار يجو مال يجو قمار يجو بر وان نمني كان جوتاني نبيتان جوتاني تباتنسان جوتاني سن قفامي دي بيخي قمار بولي تباتنسان قفامي دي بيخي جوتاني وتاسين تبنا بيخي جامعة خيني خيستي كرشي قبسيتين تباتمو بولي أسين تبنا نوتي كرشي قبسيتين تباتو جامعة سيكو بيسا يونيفرسيتي لفسي خايتي بلاش ديتي تباتباشنن وجيتشا سو خناف gaafa gartee qumaara jedhamu qumaara jechaan shuuf namtichi tokko waan ittiin laffa'in tokko nan nyaadha je'ee waan yaadu shuuf waan ittiin laffa'in tokko nan nyaadha je'ee waan yaadu tokko dhaqee eeggatuun qumaara jedhama takka lammaffaa ammoo waan ittiin khasaarre takka ittiin tirfaawa je'ee waan tokkotti seenee naggada tokko keessa yookaan seenu ta'e ribaadha jedhama sun waan ittiin tirfaawa qofa je'ee seenu jecha kun amma kam keessa lakkaawama jennaan kun shakkii takka malee qumaara keessa lakkaawama jedhama. Akkami qumaara keessa lakkaawamaa jennaan namtichi gamana dhaabbatee taa'ee taphatu kun nama kaanii hojii taphatu kun wal dorgoma. Dorgommiin isaa kun dura jalaa maalirratti wanni jedhu gaafii kaasee jecha maalirratti dura. Kana bira gaafachi dabarre qabxii sadaffaatitti dheena. Qumaarummaadhaa bira gaafachi dabarre qabxii sadaffaatitti dheena. Rasuulli Rabbii sallallahu alayhi wa sallam hadiisa isaanii sahiha ta'e keessatti wanni isaan ja'an maali? لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 40 ميل قبرتش ربي تكو دري قيامات الرانسو تشوتو هقا وافر الرقافة متجان وافران سنرى تكو مال جنان عن ماله من أين اكتسبه وعلى ما أنفقه جان صلى الله عليه وسلم كبين يسا أيسر رافدي في أيسر رتباسي الرقافة مولا بجراتا كبين يخنا نمتجهن أيسر رافدي من أنا ما خيس دلقية في دي تكامو كامباني وي خيس دلقية في دي كامباني وي خيس دلقية في دي تلفاتي في دي قبرتي ربي تنتكا قبرتش ربي خن توجتي في دي قافت تلفئي في دي خنا يرو خنو الاديم أيسر كالناجي لات الأصلي وانت كان سينجان أصلي بوليسي تيك توك ني بيتامي تيتي سيرا تيك توك يتشا سيرا تيك توك خيستي غافا جيفتين كان نمواتي ميكا سيكا كباتي برسنتي ميكا سيكا كباتي برسنتي صدومي في شن ولا كان لينغا صدومي شن سيكا كباتي نو ولا كان وانت لا ولا كامت انيم بي خوان تي يتشا ان جيفتين نبرو في تريزي تيك توك ولا اكاونت ولا برسنتي صدومي شن هانغا شنتمي تيجي اكاونت يرو اما ega qumaari jettan ati qumaartanyaa ta'aa deemtu diskaawuntii si godhadha akkuma yuutuubiin xiqqaa fi guddaa wal dhababa. Qumaari wanti galiin kun lakkuma guddataa deemu inji. Akkas. Okay galiin guddataa deeman diskaawuntii qabaata. Kiyyaaf amma kiyyaaf ka'u ijoollee biraa wal qixaan lakkaa'u. Okay. So kanaaf amma yoo nama haarawaa leecha kennanii anaa kennanii nama sanii $140 wayi gaafi ana $150 wayi kiyya.
أكد اوكي لكم قدتوني تاكسين صادق اشادي ما بريده دخوني ولكن مو انت كان سينجا برسنتي شنتما غوتو برسنتي شنتما غوتو نمر جيفدو اصلي برسنتي شنتما غوتو نمني سنتهين نمني اننتهين نمني نو خنا دبمسيسو بيجنما تا اي سوشال ميديا خنا مانيج غول يرو تا اي قبينيا وبيان كيتينيات ون خن ظلمي دامتي نوتي ما منسا متا خنيان قبنو بيخ ون خن ظلمي دامتي سلالم سن تا اي ظلمي دابيخ خناچو سما في نفسا جرابيخ سو خناف إسان سلطاني ياچون ظلمي قبينيا خنا اي سرا في دي رب الراس غافتا اي ستي بافتي سي غافتا غافتو قصه وهي هيمانيتي قصه سنرتي مال جاني ما سرتين سي غباب سدو مرتي قصه خنرتي مال جهنم تشتو كوتو زمن نبي الله عيسى ادو اي جهنم تشخون نبي الله عيسى دورا دو ايتي وغا ديرا توري ارغنو وغا ديرا توري بودا نبي الله عيسى عليه السلام دعاء خاصه توري ميري غا سنا يم ربي دينجا نمتي خنا دعاء را خاصه يرو اني دعاء را خاصه نمتي خون الخير مالو جتا جرت ينان قصه تنا غاسين سيحات تلين بيخو مالو جتا تورت يناني مال جي نمتي خوني غافتو كون قران باتا توري انما حجتا توري دفكان بولن توري قران سون بادوتن قران نما تكو باديتن من سا غيسه قران سن فرا بوسه قرشي غرتي سلا اننا خفلو داتا وسن سن دابدي ايغدو خفلتي خيو سن دابدي ايغدوتين قران كان را چباتي كا تو چبسدي وانا كهانتي داتا كالكان كيسا وهين بافدي وسن نيمسيسين هانتي سن فرادي ديمي ايغن قبري سيني هاغا ارانتنا هانتي سن غافتما جيراجي هانتي تكيتي اكتا ستي چبسدي سن جيچا سم قفا ميتي قصان حقيقه غافا اس ديبيني رسول ربي عليه الصلاه والسلام وان سان جانغوبا دبني لالي قرشين تكتين أرانتنا بافني تك الرقافة موداتينيا أي ستي بافتي ربي نقافة يجا ورا تيك توك فين جيسي خنن قافي برات يجون ورا كامباني تيك توك فين برسنتيشن تما خنن قافي برات نامني نما غرغارو بربادي حواسا في غرغارو بربادي نما برد أبچو بربادي أكاونتي نما سني فلوتي نما سن غرغارو وان دي غرمو بي خمين يكولن كبوخون ولكن أمو تيك توك رتي تبا خنا تبچون غما جيماتي في غما ماليتي ندغونغورا خنا ون نجرو يو اسنيكل يو اسنيكل غافتا على كل حال وانتي ناقال جرا وانتي نانتاين جرا فروغزام لما ورما حرام كانين جنت قبمه الى عالمه ورما اون حرام جتين مره افابلي سباي وانتي تيك توك حرام جدو لكن موتو غيبتي تيك توك رتو لكنون حرام جدو انجرو يا جدو تكفى جرا وانت كان سينجا اصلي اما نو تنم تسخيج نمشان تسخيج جرامي مانتن ايه نمشان تسخيج جرامتي اصلي مال هندي غيسنو ربي اسن هذا بمسيسو يونجي اما خي اصلي مال هندي غيسنو ربي اسن هذا بمسيسو يونجي مو فجرا انكم بوجي امي ورانا رت جيفا موداف ديما اسا ورانا رت اجيفا موداف ديمو انت لا تكمن هدا خنا خيستي ارغي انت لتنا وجين يوني دي النكاح مالي رفي شوف يون نكاح مالي رفي الموراني ارغتا بيه الموراني ارغتا من ارغتا من ارغت المو دي قال راني دلابر زنا سندلغون اسا حرام سني اسا اتفوسيسو نمو سلاوان بريد دابي حكا شريعه اسلامت وان اسلام ما دفتين راتك حفظ النسل يجون تك اكا شني نما هم مرمني اكا نمني فولا فيرو ما ديسي اداني نفني اتفوسيسو تك وان شريعه دفتين را المو اتفوسيسو سلاوان بريدا لكن علم من اتفوفسيسو ديما مالي خنت النية نجيو زنا سن وجته علم سن اتفوفته زنا سن اتقافته مون سان يافا هنا اتقافته مسو بكتن الرتي شوف بكتن الرتي اتين كون بود غرغار سكسيتي وانغاري نين چراقودا ديما جتي دوغونغور حراما خيسا غافا سنتو خون حرام ما سن حرام ما اسا اسن دوركو حرام ما سا دريتي سيچا تكفاخن خناف wanni hubatu qabnu mali pointiin dhumarratti ati dalaguudhaaf karoorfatte san karaa ammarra deemtu kana dogongoraa sirriitti si deebisuu dandeessu ta'a akka qabxii lammaffaatii fi qabxii jabaanaa qabadhu qabxii geemiidhaatii fi qabxii giiftii fakkeenyaaf isaanii da'waa godhu isiin tun dhayitee giiftii kannuun ni malaa jette akka shari'aa islaamaatiitti giiftii kannuun takka faa dhoorkaan qabu beek atiifillee giiftii si kannuun dhoorkaan qabu qabadhu giiftii si kannuun dhoorkaan qabu chaalenjii san gubbatti geemii waan fakkaatu san irratti kannu garuu giiftummaan kun gaafa teessee ilaaltu giiftiin kun israafa sittin fakkaatu ati anii kun ka'ee $500 leenca tokko bitee $150 gaafa si dhaqqabe israafa miti maafiin akkaawuntii asliidhaa barbaade yoon aslii gargaaruu barbaade akkaawuntii asliidhaa barbaadadhee irratti yoon argee $500 san aslii bira naagee irra naagaari'an israafa ta'a jecha walaakin ammoo ta giiftiitii fi ta geemiidhaan guututti wal adda ta geemiidhaa san waan qumaaratiin wal qabataa amma ta giiftiidhaa san
Afaan Hayyee. cawaatu jira. Isinii daawwaa godhaa jiru. For example, tokko namni sun immooshin ta'eetuma isin hin beeku, adiraashaa keessan hin beeku, biyya isin jirtan hin beeku. Haasofni sun itti tolee isinii kennu. Takka. Lammata mootu yoo beekeyyuu isin argachuu hin danda'u. Sadaffaa yeroo sanitti yoo akka carraa wal mormirra jiraatan yoo namni hedduun isin mormaa jiraate kophaa keessa dhufirraa mormaa jiraatan hamilee isinii ta'u dhiibu jira jechuun namaa kenna. Faayidaa ittiin si tujjaarsuutiif giiftii waliin kennamu kennaan. Karaa sanii. So kun akkamiidha? Kun akkamitti ilaalamaadhaami? Shuu kun akka itti ilaalamu waan takka laa. Qumaara jechuun Rabbiin Qur'aana keessatti yeroo waan qumaaraa dubbate maal je'ee إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر جلاء قرآن شيطان مال بربادا فرشو دغو خيسني في قمارة تبچو خيسن كيسا جنان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء تلاتم ما دافي شوف والبغضاء جبنا اسم جدو تقوم بربادا أتين كون غافا جيفتي دفتين آخنته نما برتنا أنا ما أجن تائمو كركرو جرو غافا لينشا دفتين آخنته نمتش غمس دابتو سن اللي خيسن سينو اللي غيسنا سينا ممسينو اللي غيسنا بيه إني سونيس نمني إسا جل جروس مسكين ديكي ركتان إبيبوني دان قبل خيشة سا خيسا وان جرهم دا قباسي غنك أيتشا إني خان سكسي قباسي غنك بودا والداري سون بفه قبرتي ربي وان مننا ما وقاتو كو هجت حال كانوا متكت تنكيو لما قفان دبدي دي موديم تيجيتشا تكا قبرتي ربي وان كامباني خيسا جي أجا هذا لقابه عكسي دبدي دي موديم يسي خناف شريعان إسلاما خيشني نما دوبتو سن دي داجرة شريعان إسلاماتي بيه خنا برا قد برا أما خنا برا قد برا قبتي دمرت وبليس خني أصلين قاسي قبتي جماعة كوجل شيخ برئيسين هركة قباتهم ملاجد شوف شيخ برئيسين هركة قباتهم ملا شيخ برا يو هركة قباته يو شيء هركة سندي بسني فويت هركة دي بسون أمين ينكبو تكا لما فا شيخ الرتي مالك دولة مو عنجو خافتي شيخ الرت دولة مو أمل لين جان شيخ الرت دولة مو سريمتي ولا شيخا ولا أستاذ زني dogongora eni dogongora isa qofa miti anis nin dogongora haji ahmad ni dogongora anwar sani ni dogongora makkawi ni dogongora namni hundi ni dogongora jala sarakata namu gafa dogongore mo ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana bar rasul rabbi bar sallallahu alayhi wa sallam gafto ko bar sahaba khaysatul khanid abatani malja ma balu aqwamin ja'al sahaba wa daga hani bi sahaba wa hitutu wa bal laysa tuna daga ummata khaysatul khanid abatani malja abalu ma fakara goten jenne bi ma balu aqwamin مالي يجون ومني كنا قلت لكم مالي هاديتي مالي فورك كنا أخذ إثنين سر رئيسنا جاني وجي سمكاتك أمرنا ما سمكانتو هنا يجا ما فكرت تدبين تنادي ما جنر رسول ربي تي مكاسن داود دهني بيخ وان صداتني كم نسان قرو أكيد دعوة قدن مكان ما له نيمتي نمتك أي سنيمتي خناف بكسن إف إيجنة شيخ تكونهم برباچسو شيخ متي عالم فريتوس دونغورون ساني ملا دونغورا سان إنه تيمنه جما خاني أما هجين تون دونغورا جنة دبتون غاري وان ده كان سينجا أصلي وان قرتي خنا وجه والكبته وانا جايبه وان سوشيال ميديا قبض دماغ جرو تكن سيما أصلي وان سخف الجيسويتشا عندي هوتنا وان يكون حرامة أو إساء وان العلماء جل دمه سرچ قده فتاوى إسان كان أرجع جروف وان كتاب الرتس وان كان قرأي أرجع جروف درقم من كنا كان تاني قافن تنقدا دبين قرتي obboleeyyi teenya takka maqaa siidhaan ma yaadadhu tan dorgomtee gartee injifatte takkatu jira. Viiwiin takka akkasitti ilaalame Itoophiyaa keessatti. Maakii. Dorgommii ajaa'ibaa. Maakii nama gaafa isiin dorgommii goote san an dhufee ta'u waa dubbadhee ture an gaafsan. Laayivii isiin deemte booda guyyaa lama moo sadii booda dhufee laayivii dubbadhee ture. Wanni kun dogongora. Obboleeyyan keenya warri waan kanarratti hirmaataa jirtan waan kana beekuu dhabuun keessan ni mala haasirraa hujeen dubbadhe. وان سخف الجيسون ستي ما أصلي قيو مسادي قفنا إيجت الله قيو مسادي قفنا إيجت جولنتي ربي مري ساني عليه سوشيال ميديا قبتي يجا قيو مسادي قفنا إيجت نيتي تي بوستي نمني وهي بوستي قدين أنيس بوستي قدين نما وهي خوان سام بوستي قدين نمني تدوب بتنجرو أن أمو بيجي قوتون خب يا فتين نرد دولة أتي نفتنيا أتي سني أتي خنا أتي أمار أنا أمارته ولا فواتك في بيرد يون أمارته يون تجري في بيرد أنا مو ربي تورمو قولنا خلا يقاف دورنا خلا ويتشا سو خنا حقيقة دبيتنا هنجنمني يوني في نمني هذا انسفال ليس إرتي دولا مقباج الرجيتشا هندو وانقرو قداد أنقافن قبه هذا كنا خنا دبردو وانين كتابو قبتي أركي هواسخ يابدو